Iyadde Oromoo nagargaara reefka hanqasan naagalchaan jeen ummanni kuni xilaata amata 17 gubbaan dhaabbatina Mahammad Ziyaa Kajankanii fi Saadaa Ibrahim Mahammad tuniif warrummaan bultii xiyyaa fi wana hunda diigee nu ajjeesee ijoollee tanallee ajjeesee gurguraafatti geesse ilmooni haa osoo anni haan godhin achi geesse ajjeechumaaf gumaa nyaachuuf achi geessan haadhaa wajji miciyyoo xiyyaa wajji Oromoo nama kana gubbaan dhaabinaati isinummaan akka feetanii godhaan jeen himadde iyye laagaan nama qalte kalee galgala na telefoona godhan joolmiyyoon ta'e siif galtiitii waa lamarraa filadhuu jan biyyaa fi achi an biyyaarraa filadhe ummata haasofne kumnitiin maal dhaabdaa biyyan galatoomaan jeen garaan kiyyana qabbanaa yoo biyyan naa galchitani Oromootiyya amma gumaa barbaaduuf an qarshiita akka 100 laa dooraara lusa rabbiin haraamnatti haa godhu ilmootiyya irraa gumaa qarshiin barbaadu silaa dandee if qaleetiin Oromiyaaf gumaa godhama malee an qarshiita kariyaa tokkorraa nama dhiiga godhatu dhiiga ni kafalanna inni kafalliin malee gumaa miti abadan jarri kanatti isin gubbaa dhaabdan kummunitiin jarmal keessaa'u eegas booda kun natti telefoona godhane lasgaa kee afaan irra hawaadhu naan jee hin dubbatinii calji goomaan siin jawsan caqasi caluma jee atinuman dubbatinii tan eeysan dhageenya dubata atin dubbatin jechuu tana afaan lasgaa irra kaa'uun bar dur kutte gaafa miilli kuttee bar har'a qeyroo jiraa bar sigale hay gooma dur Oromoo ukkaamsu turan kursiira nuuqeeytanii Oromoo ukkumeettanii aboo Oromoo hin balleeysina akkami afaan hidhadhaa jaa jeeni guddaan kun afaan hidhachuu dinnaan haya jeetin haadir jeen caljalaan jeeniin fitadhe dirqamatti ummata kana gartee ummanni dhufee jira ummata kana sootiisan caqasa Mahammad Ziyaa Kajaniis sanyii isaa wagartee lafarraa qabi xuuxaaye malee isiniifin hima miciyyooti jarraa hin dura eegalaan miciyyooti jarraa hin dura eegala ammoo wagartee isin akkanuma isaan gubbaa dhaabdanii ka awwaaltan taate gartee komunitiin achi jirtu sun kanaa daawwanna jarmal jirtu tuni inumaa waa Oromummaa fuun dhaabbanneewu anammoo naqalaatii Oromoof wajii inni ka Oromoo gurguramee Oromoo gartee rasaasa tokko biiru taate na gurguraatii dhiiga kiisa kan wali gurguramu kan hataa taate ammaa taata Oromoof qallaan jedhumin kana shira deemee luqeessa jiru kana amma ilmooti yareef ka gubbaa gaafa dhaabdan walin naquu yaa koominitii jarmal walin naqa ni jirra akkana suura dhabne malee har'a qarshii dhabne malee ni jirra dhalle ilmoo meeqaan dalee qaba shabaa dhiira meeqaan dalee qaba wareegameetiin ilmooti jatatte esaansa miciyyooti jawannaa galchaa jawun eettiin ziyaaraa shira deemu jiru kana shira irra deemu nuumi qasra deemu ooftan an Oromoo guututtiin dhaammadhee bar Oromoo kutaan lakkoo inni lafa Oromiyaarra waxayyaari lafa arusiirra qubate lafa arusiirra inni awwaala wayi jimma kutti qubate achinna awwaala dachii Oromiyaatiin jeeganda kiyya keessa naa galchaan jennee bar an nama sanyiillee gaafatee sanyii nama qotaaxaruu miti takka sanyii ilma namaan gaafanne an Oromummaa malee yaa wasaqa keessa jiru garaa keessatti wasaqummaa keessa waggaa ibdura keessa waa kaadhaa yaa Oromoo ni qabsoo nu kuchiise tara wanni amata meeqa gabrummaa nurra deebise tara kursiirra taa'ee afaan cuqqaaladhu hay afaanii cuqqaaladha lasgaaf irraa akkas fidee aanarra kaa'uqa laskumaa ufitee miskiinni numan dubbatu miskiinni uummata kalleen dubbatu namni qarshii qabuun dubbatu
خربات قاتي منزل قاتي أنا بمرجعني قاتي وجتا وثم لا كرسينا ثم لا يزال بيقن ججو كوميتي ترابنا بطي أنقاف الموتي يا قباجة لما زيادي في سعداس أبتن رب الدين سنديجي سنين جي خالق الرقويا قامي قاما والقاف الناس نجي أمو قاف جرقون قباجة أبتي ورمو جرمال جبتو ونقول كلون الراجي باقي من النابتنا شرم ميوت جوالا مودمتي نمني ورموتي أركان رفق ميوت جازن الرافقانا وشرك هو وزاتي وخانا مو نقافنا فقداتي بكتية بكفيت توالا فيزن قبا ورواقو كلنا تعزبو أنا مو الموت يفق أذن قودة جتاوالو أمان سن قبار أبته المسكين أماتي يا يما كيزت يافيه إساني نما خرباتا خاني ميوت جنا أولا ألغان ورمو سألغما قبا ورمو ألغان ديك قبا إنك ألغاتي أبو أرقبان أجيب أرقبان مجافتو تجيب سيبر إن بيتني جل شيرنا نكجير مقل وانكرني والالتني ورمو جرمال جرتو والالتني سن جاتين كرسيلة تتيو في ونمان جيميتي ونقل شبسا موسيقى ودونا لا يقال مقوني قمجي يوات قويا سنبولي برمان جيمي جرابر ينجو خجي سيساني بر تكتي أماني نقوالي تتيامي تمجاتي نكتين مجيو مورا خيزتي بقتب ماتيت تأرقي تيسيبر الرقمان مجيو غافا كرسيتا كوم ميو دي جدنا بوفساني ummata karaatti sumuni daga kartan guyyaa qiyaamaati isin gaafadha an qarshii sumuni barbaadu feeta kunna oromeetti awuladha waan oromoo haa ta'u sumuni daga feeta masgida anjaalaa fi katakatti qarshii gartee oromoo kisaafoota saanaa namaan ittee oromoon fuuta wali qabdanii ummata alagaa kanan sumuni daga gaafa kartan an sun riyaala 50 barbaadu riyaala sumuni barbaadu sumuni barbaadu gumaa ilmooti yaa akkanatti fudhadhuu qaba ammoo tun gumaa miti wali guurtan ummanni kun gaafa riyaala tokko alagatti kanitan maallaqa ilmooti yaa irraa guurame annaafi hin kannina fana masgidaadatti jaaraachifti sigalee waan feetan itti godha akka ummata san taan ilmoon hin guddisetti taan ilmoo namaatiin guddisa hay ilmoo alagaatii dhiinni kiyya guddisa haati kana itti kuloo ilmoo namaan qaban yoo ta'e dhaleeti saniin hin guddisa naa asargaa waan xayyaara sanii hay mijiyyoo tiyya duraan ajjeesumaaf geessan jechuu bar du'aaf kannan jechuu bar bartaajuu fadhootu jiran malee ilmoo tiyya duusanii asootu sin jedhe yaa oromoo fin gartanii ilmoo oromoo karaataa jarmani fin agartanii isin warri oromoo saafin achi jiru sira deemu jeera guna kaan agartanii sira guddaa deemu jiru kaan agartanii tadiyyaatii harkaan hin qabatin awmaatii miti anniga kiyya kaatti qabadhu meeqa du'in motiyyarraa hin eegala haalumarraa hin eegala mijiyyoo tiyya gumaan hanka 100 ga'utti hin dhaabu'an nama 100 aba niin jira lafarraan jira hin duune ammoo aniin ziyaada walaga kabar baadan taate ilmootiyya achin naa deebisa lafa oromiyaa keessatti dhaqeetiin ziyaada maqaa raga tabadeetiin dhaqee ziyaada walaga kabar baadan taate wammoo lagan barbaane nama walin naquu deemtan nama walin naquu ka deemtan taate sigalee أول ما مديادي في سعد قبارة لا باسورا خاصة عبد الله رجل كذا قرا بريدة قال لك كذا وما خنا والنتي والنينوتين النجابو من الأبتن الماضي أكفى ذنبنا في اللعبة جرت يدراني سينا ما جرسن إجانا رانغر سيدنا وإذا إسان سنو ما أشتم لكني قبارة بدني قبل سبكنا الكاكا غافا الكلامو
gumaan kiyya miyyoo takka du'ee dhibbaan deemuuta alammallee gadi qaban dhibbaan alagaan akka maanduraati nurra teessee nu nyaattu an oromotte yaa wal gobbaa wal geette kursiisa ina namaa jira eenyu ka jiru akkamitti nama suuraa mure ati ka miidiyaa irra taa'u jiru sun miyyoo gaafachuu jiru san oromummaan qabdu ati akkami ifumaa fi akka jaafaraniiti sooti jirti asi deebisu jirti dubbii kijibaa nama kana ka suuraa nagarre hayaa jettaani ati tana mujrimtitti taakkaan isiin isumaa'u fincaan kiyyaami biyyootu fincaan oromooti fincaan kiyyaa osoo ta'e fincaan oromooti naqabni fincaan nama biraati sigalee oromoo kanaami oromoon dhiigaan gurgurattu oromoon gumaan nyaattu oromoon gumaanuma fudhattu gowwaa tanaatoo lagaa jedhan luga deebise arreedaan achitti ilmoon hin guddisaattiin naan araami isitti agoru gaafa kannitan annaafi isinin giita kankanina masgiida rabbii tokko sigalee takka adeemaa kannaa wala san wakanaas sumunii sana olimeddan bararasa kollee bittu dhaabaaf dabarsa lillaahi anarraa isni gumaan biyyooti jaallee waka fuutan taate qarshii sumunii isinin giin barbaadu anammoo kanatti qabaruun hin beeku nagaa akka deemtan taate nagaa buufnaa akka deemtan taate nagaan miyyooti jala sanirraa achi fageessa awwaaluu bira dabarsa inni awwaalinaa guyyaa qabe makanaas haadachanii bikkatti bikka isaaniitti haadachanii mana bikka irraa dhufa sanitti eegas booda oromtichi achiidhaan tokko nam tokko as baasa akkanatti awwaalamnaa isinii godha harkuma keessanii awwaaluu ta'a jala sanii bikka san ziyaaraa dhufe miciyyooti gaafa awwaaltan tokko dhibbaan deebi'aa miyyooti dhibbaaniin deebisa malee abadan nagayni kiyyaruman jiru ilaa ulmiitiyyaa ilaa asarri ilmootiyyaa hijaan irra keeysan sun community jalmak hijaan irra isin katabu jirta kana cubbuu oofu jirtan kun cubbuun keeysan kun ka osoo olaaluu jirtanii hay amiin adam ati miciyyuu maalifiin hayaatummaan tiyyaa mee amiin eessa jira baadiyyaa san keessa jira miskiina fiifuuyi obboleessa isaa kunoo nama taa'u jira hiyyatti inni jalaa waraaba ka gubbaarra taa'u obbidiyoon gubbaarra ta'a inamaa kursiina ta'a maaltu kursiina kaaye sa'a lagaan bikka ima kursiina ta'iti aboo kursiin oromoon beeytu oromoo qulqulloon beeytu kursiin oromoo ta'e kami kan waan sanaasa'u oromoo ta'e kami afaanina duulaan ja'a tiyya malee ta'e fudhatina kamija ka duraa san likkinna gaafate shari'aa kitaabaa beeka obboleessa kiyya yaa muciyyoo ta'e ta'uu beeyne ka duraa tilfoonaa godhe komintiinidha haqa qaba bikkaan rabbi isaa ga'u warra jirtaa rabbi isaa godhu aboo addeema kana na dubbate maal feete waan kana maalatti dhaammatta wallaachi naa galchinaan an gammade islaam jechuun namni oromoo jechuun qulqullumsaa san kaaninuma lasgaafaan godhadhuudhaan ja'a hayduma lasgaan godha afaanitti hin dubbadhu barsun durkutti gaafa miiliki anaatu haasa'a anaa sii dubbata hay naa sii dubbata ati calbii afaan ta'i tun durtumatti kayroo jira arra kayroo jira warra kafaratu arra sun dabdee jira arra yaalaga yaalu goba haa hin jirtu unko hin teeytu gunyaatu kuma na nyaata qarshii takka haraam wal gorbaa